namni mucaa kana beektan jechuudha. Mucaan kun lammii Itoophiyaati. Dhukkubsataa jira jechuudha. Akka sammuu kana godha. Namni mucaa kana beektan Abuudhabii jira. Dhibaa jechuudha. Dhibaa jira. Iddoon inni jiru ammaaf Mafraq jira. Egaa obboloota koo akkuma argaa jirtanii waan kun aaraa miti Dubaayiidhaaf jechuudha. Ijoollee hedduudha. Gaara hedduu takka nama obboleessa hin qabne hin jiru. Warra obboleessa qabdanii akka obboleessa keessanitti gaafa fudhattanii baay'ee tokko nama dhukkuba. Mucaa kana ilaalaa. Qarshii 400 kaffalee dhufee qarshii 450 400 bichaa miti. Kaffalee dhufee biyya ormaa keessatti sammuu isaa dhabe. Ilaalaa. Yoo nan achi deebi'es maalan ta'a? Yoo na jiraadhes hojiin hin jiru. Yaada keessa galee sammuu isaa akkana ta'e. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf. Namoonni Dubaayii kana ijoollee fidanii akkanatti sammuu isaanii dhabsiisanii ijoollee miskiina biyya keessatti akka barbaadetti rakkattus dhabdus argattus jiraattu biyya keessatti fidanii biyya keessaa qabeenya isaanii gurgursiisanii asitti fidanii sammuu godhan. Sammuun aan isaanii kun isaan hin dhabin. Maraanni isaanii kun isaan hin dhabin. Hedduu takka dhugaa dubbachuuf mucaa kana bichaa miti namoota meeqan argan Dubaayii kana keessatti. Namni fayyaa dhufee asitti nama meeqatu maraataa jira. Dubaayiin banamee koottaa dhuguma seetoo ijoollee miidiyaa irraa argitu. Anuma garan beekni kana beekani asitti waan inni hojjetu amma mucaa daldeessi tokko maal ofuma isaatti fiyyuu dhiyeenya kana dhufe. Ijoollee fidee hojiin hin jiru. Hojii humnaa jechuun ani beektanii dhugaa dubbachuuf namoota meeqa harka isaanii kan murame. Namni waa tokko baratu malee namni waa'ee maashinii tokko akkaataa ittiin waraqaan illee ashagamu odoo ittiin agarsiisin Pakistaan fi Pakistaanonni akkasumas immoo Bengaaliin ijoollee dhaqee hojjedhuun isaan osoo hin beekin harka ofirraa haadanii jechuudha namoota meeqa. Haa ta'u immoo kunillee haa ta'u ookee hojii humnaa jechuun baqa armaataan akkasitti ulfaatu jedhan dhugaa dubbachuuf armaataan biyya keessatti hojjetu sun asitti ijoolleen hojii humnaa mucaan jecha nama wallaalchisa dhugaa dubbachuuf rabbumti karaa isaaniif haa ta'u ijoollee dallaalota Dubaayii jirtu. Ijoollee miskiina akkanatti fidanii anaa miti kan fide jedha. Asirratti gaafa gaafatan anaa miti kan fide seexanaa fide immoo akkamitti jirta maal taate hojii argatteen jedhanii birrii kana hundarraa naqatanii hanga urfatti gatanii ijoolleen akka sammuu taatutti maali obboleechi isaan namarraa hin dhalanne namoonni akkana godhan kun dhugaa dubbachuuf miskiina biyyarraa fidanii 450 saniin osoo bajaajii tokko bitatee uqqii tokko seene keenyas ijoolleen mataan qaban malee osuma beekan odoo ijoolleen asitti rakkataa jiru wal jala ilaalanii dhufanii asitti sammuu isaanii dhabu dhugaa dubbachuuf hojiin hojjeta. Biyyatu nagaa dhabe malee waan baqa akkanatti dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama dhukkuba. Ijoolleen birruun qarshuma bichaa ilaalanii yoo nama akkanatti maraachanii akka sammuu ijoollee miskiina ijoollee lafaa dhuftu gana sammuu isaanii godhan ofiifuyyuu maalumatti dhaga'ama dhugaa dubbachuuf eenyutu fide nuyi finni anaa miti kan fide nama fide hin beeku silaa inni maraate maatti tophee karee kana sani jedheen dubbatu anaa miti kan fide jedhaan eenyutu fide seexana fide birrii isaanii irraa naqatanii as aanum biyyatti irra naqatan irra immoo birrii 400 fi wayi asitti illee yoo dhufan viizaa si hojjannaa maatiidhaan ergiidhaan ilaala kifuu keenya Oromoon dhugaa dubbachuuf Oromoo jechuun marsi biyyatti dubartoonni illee ta'e dhiirri ta'e ijoollee Oromoo afuufumatti dheecha marzoota dhugaa dubbachuuf sun afuufumatti dheecha akkanumatti biyya Arabaat illee deemuu barbaadan namoota Amaararraan deema warra dhiiras irraa dhufuu barbaadan Amaararraan kutaa keenya Oromoon hin taatu attu kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf anmatu isiniin jedhe baay'ee tokkoon gubadde dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu namni
takka ijoollee keenyarraa hin dhufina. Dhuma dhufuu yoo barbaadan namoonni dhufuu barbaadan jechuudha. Keenya namni shawwaadii. Viizaa namoonni jabaa nama viizaa isinii hojjanna jedhanii qarshii ijoollee dubartoota irraa fuudhanii hin dhumannee maal ta'ee kana ta'e. Gaafa ijoollee nama mee ilaala dhugaa dubbatu mee ijoollee Amaaraatii fi nama Amaaraa fi Oromoo keenya wal bira qabaa ilaala. Namni waan namaa hin nyaanne biqa injira keenya attoota namni qarshiin ijoollee tirreen asitti nyaachaa jiru ijoollee Oromooti leeba hundi shiitu iyyuu leeba bicha attuu bicha dallaaluun anis jamar dhugaa dubbachuu nama Oromoo bakka hin jaaladhu beektanii nama Oromoo sun taane namoota waan akkanaa hojjetan ijoollee Oromoo bakka hin jaaladhu maaliifi leebota waan ta'eef attoota birrii ijoollee irraa nyaata jiran irraa luqqisu asirraan irraa luqqisu bakka dhugaa dubbachuu Amaaraan ikkoo loonitti ani hin beeku dhugaa dubbachuuf amma feeyyuu kifuu ta'u akkana garaa hin jabaatan waan hojjetu nu hojjetu waan hin dandeenye tokko hin dandeenye jedhanii giriisitti immoo jechuudha. Sun waan hin dandeenye bakka waan hin beekne kan itti tilliq jedhee waan masiif hin xumurre kan zim jedhee afaan banee si teessisa. Ani waan beekne kanatti tilliq jedhee fidee amma biyyarraa yaa'u tikeetti kutaniis ijoollee as itti ergeetuma fiduun nama dhibu ishee asittoo asitti gadi naqee ijoolleen asitti beelofte asitti dhoobotte asitti maal taate garagaree ilaalle namoota meeqa sammuu isaanii dhabee gala nama meeqatu asitti beele nama meeqa qanumaan gargaarsaa nama mararu dhugaa dubbachuuf namni garaan jabaatu ijoollee sana argeetu jechuudha. Maal goota namni dhugaa dubbachuu nama buleessa qabu nama buleessa ofii jaalatu ijoollee nama sana argee ijoollee sana argee ittiin cakkanu jechuudha inuma gargaaru. Tuni attoonni biyyarraa fidee birrii asittirraa nyaataa biyyattirraa nyaataa asitti ijoollee makaraa itti fiddu tana rabboomti bichaan inshallah amma ji'a kana keessa attoonni numa baates keessa Dubaay kana keessa jedhee yaada. Attoonni takkaan ishii as keessaa baddi. Biyya nagaa bal'aan balleechee attoota jechuudha biyya kana keessatti. Attoota gaafa siniin jedhu anuma ijoollee fiddee asiifachi qalawwalcee nyaattu qarshii namaa dafqa namaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ijoolleen dhugaa dubbachuuf ani dhaggeeffadhee soo dadhabee tan irraa bahe jechuudha. Diraama 10,000 diraama 8,000 nurraa nyaatanii nu dhoowwatanii koo fudhatee biyya galaa bakka warri dhiiraa omaan nu hojjetanii jechuudha. Qarshuma dubartii asumaan fachi qaliboo wicee asiin attuun akkasitti jiraata jechuudha. Diraama 10,000 diraama 5,000 riyaala 10,000 riyaala akkasitti mataa akkanatti uuyanii boo'u ijoollee shamarree kalaas argitanii warra baradhaa ittiin kennina leeba kanaatitti ijoollee Oromootti ittiin kennina ittiin dhiyaatina dallaalonni guutan ijoollee Amaaraa guutan hanqanyoon hin jiru. Kanaaf leebota akkana kana dhiyeessanii nama hanqanyaa barbaadanii namarraa itti kennadha yookaan immoo qarshii osoo hin ergin nu ergisii galchinaa jedhaani kalaas inni dataanaan leebaa itti yoo kennina kalaas allaqa wanti birrii kasanu birrii diraama 10,000 nama hin beekne lafaa ka'ee attuudha kennuuf hin qabu jechuudha. Kana beekuu qabu ijoolleen keenya. Kanaafiyyuu qarshii keessan qabadhaa. Keessattuu gaafa qarshii of biratti qusattanii jimjittanii gisee tokkicha kaastanii attuu nyaachisina hin beektu akka attuu ta'e namni keenya miskiina fakkaatee sitti dhiyaatee birrii kee siifan ergaa kan akkanaa ergi inni achi taa'ee hanga ji'a 5-6 birrii keetiin nagadata. Aan akkasii ittiin ergitu silaa birrii dura nuu ergi jettuun dura nuu ergi jettanii booddee erguufii qabdu yoo didee inni illee badhaa jechuudha kanumaan beekaa. Warreen birrii kanatti 10,000 diraama 10,000 riyaala 10,000 diraa akkanatti dhugaanii gurrina dadhabeesan irraa bahe jechuudha. Namni ijoolleen akkamitti shawwadamaniituma dubartoonni hanganuma sammuu dhabanii qarshii kana hunduuf kaasanii gisee tokkoon nama tokkotti kennuun bataam kabbaadidha.
kee obboleessa keessa moo haadha keessa. Kanaafiyyuu waan akkanatti irraa of eegaa. Aktuun Dubaayin kun leebdota bichaa waan ta'eef irraa of eegaa. Video biraatiin galatti deemnu turtii gaarii qabaadha.